hordoftoonni keenya kam jirtu an shimeedha shimee maan. Sorry. Dhiifama shimeen ofitti fakkaadhe. Egaa har'a shimee maaliin jiru har'a anatu bakka bu'ee dhufe. Egaa akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii shimee maan lammaffaa annagaa kootii galata waaqayyoo. Egaa dhimma ta'ee kanarra gara kana dhufee gara chaanaalii shimee kanatti dhufee egaa dhimma dhufee isinitti himaa dursa wal barraa. Egaa maqaan koo ammayyuu ganamaan jedhama. Sooshaal miidiyaa kanarratti egaa maqaan kiyya sirrii taarikuudha. Egaa dhimman ta'ee kan dhufe isiniin jedhee jira. Dhimma maaliif kan dhufe kan jedhu immoo isiniif ibsuuf yaala jechuudha. Dhimma na dhufeefillee dhimma tokkoon shimeedhaan mari'attee dhufe innis maalidha? Wanta hojjechuu qabutu jira chaanaalii kanarratti. Kanaaf isaa sana shimeen akkanaa fayyamu gaafannaan naa fayyamee tan gara chaanaalii shimee kanatti dhufe. Tarii baay'een keessan na beektu jedhee tayyaadha karaa chaanaalii biraa chaanaalii waamicha qubee jedhuun afaan oromoo barsiisaa ture achirraan ni beektu. Dursa karaa qubeetu barsiisaa ture ergasii karaa waamicha qubee illee barsiiseera. Amma immoo asirraan barsiisuufanii maaliif akkaatuma namni bakka bakka jirutti afaan oromoo barachuu qaba kan jedhu yaada akkasii waan qabuufi amma immoo bifa haaraadhaanii barumsa afaan oromoo mallee qabadhee isiniif dhufeera. Egaa immoo afaan oromoo maaliif barsiisa? Afaan oromoo beekna jettan baay'een keessan amma nan beeka sammuu keessan maaliif afaan oromoo barsiisa jedha? Afaan oromoo beekna miti jettu. Eeyyee beektu hin dubbattu na sooftu dhimma achiimti garuu afaan oromoo beekuun akka sanatti miti. Afaan oromoo namni sirriitti dubbatu guutuusaa beeka jechuu hin dandeenyu. Maaliif? Ulaagaan afaan oromoo barbaadu bifa dubbii xiqqoo osoo hin taane bifa barreeffamaatti illee namni tokko qixa sirriin barreessuu danda'uu qaba. Kanaaf hir'ina guddaa qabna achirratti. Hir'ina sana guutuudhaaf walii wajjin waan hojjennu jira. Akkuma baay'een keessan beektanii afaan oromoo afaan Afrikaa keessatti saba bal'aadhaan dubbatamudha. Guddinni isaayyuu hamma yookiin baay'ina uummata dubbatamuutiin Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa yookiin sadaffaarra jira. Al tokko tokko lammaffaa, al tokko sadaffaa, al tokko afuraffaa gidduu kana jira jechuudha. Kun immoo baay'ee nama boonsa. Afaan oromoo afaan saba bal'aadha. Afaan uummata oromoo qofaan dubbatamu osoo hin taane darbee biyya keenya alayyuu bahee biyyoota ollaa kan akka Somaaliyaa, kan akka Keeniyaa, kan akka Sudaanii ni dubbatamu. Egaa Afrikaan ardii guddoodha. Yoo xiqqaate biyyoota 56 qabdi. Biyya 56 kana keessaa afaan saba oromootiin dubbatu hamma kana guddata jechuun baay'ee nama boonsa. Hamma kana dubbatama jechuun baay'ee nama boonsa. Garuu guddina isaatiin immoo eessa jira? Gaaffidha. Eessa jira? Eessa ga'e afaan oromoo? Har'a yeroo itti afaan nama miiliyoona walakkaan dubbatamu, miiliyoona tokko miiliyoona lamaan dubbatamu afaan teekinooloojii ta'ee addunyaa kanatti pilaatfoormii garaagaraatti hiikamee namoonni itti fayyadamanii afaan oromoo immoo afaan namni miiliyoonni hamma kana dubbatu eessa jira? Guddinni isaa eessa jira? Hammamitti hojjetame? Seerlugni isaa akkamitti jira? Pilaatfoormii kamirratti? Sooshaal miidiyaa kamirratti? Yookiin immoo kallattii kamiin hiikamee jira afaan amma kana guddatu kun? Kuni maaliif ta'e? Kan namoonni gaafatanii beektu jirtu? Egaa namoonni of gaafatanii yookiin namoonni sammuu keessan gaafatanii beektanii akkasittuu galatoomaa isin jechuun barbaada. Namoonni garuu hanga irraa sammuu kan of hin gaafanne, gaaffii kan of hin gaafanne ammayyuu dammaqaa. Maaliif? Kutaa tokko irraa amma kutaa 8 yoo xiqqaate afaan oromootiin baranne baay'ee keenya. Har'a garuu afaan oromoo qixa sirriin barreessinaa? Seerluga isaa inni barreessinaa? Jechuma tokko akkaataa 5 akkaataa 6 barreessina waan nama dhibu. Akkuma nutti fakkaate duruuffannee akkuma barbaanne itti barreessina. Kun immoo baay'ee nama qaanessa. Maaliif? Addunyaa kanarraa wanti baay'ee salphaa jedhamu yoo jiraate afaan dhaloota ofii akka barbaadne taasisuu fi akka barbaadetti barreessuudha. Namni immoo afaan dhaloota isaa akka barbaadetti hin barreessinee barachuu isaayyuu gaaffii keessa jira jechuudha. Maaliif? Yoo afaan biraatiin barate malee afaan isaatiin baratee qixa sirriin barreessuu dhabuun baay'ee nama qaanessa. Kanaaf kaayyoon koo yookiin kaayyoon ani qabadhee dhiyaadhe maalidha? Afaan keenya kana guddisnee afaan teekinooloojii goona. Afaan guddaa akkuma ta'e jiru kanatti akkasumatti immoo teekinooloojii keessatti iddoo guddaa qabaatu taasisna. Egaa kan namni baay'een immoo maal jettu? Ati takkittiin hojjettee maal goota jechuu dandeessu? Ani nama tokko ga'ee koon ba'a.
Atis warri sagalee dhageessu hundi gahee kee baata bakka jirtutti. Warroonni chaanaalii YouTube gurguddaa qabdanis barsiisaa dhaloonnaa baratu afaan keessatti hojjedhaa. Boru hawaasni keenya afaan biraa beekumsa barbaachisa jechuudha. Gaafa teknooloojiin kana caalu teknooloojiin gabaa onlaayinii fakkeenyaaf kan akka pilaatfoormii guddaa kan akka Amazon fa'aa yoo gara biyya keenyatti kan dhufu ta'e namni hojjetu afaan Ingiliziitiin hojjetata. Kanaaf nuun hawaasni keenya immoo gabaa sana bitachuudhaaf yookiin onlaayinii sana wanta barbaade ilaaluudhaaf wanta barbaade sarchii godhee argachuudhaaf afaan Ingilizii yookiin afaan Arabaa yookiin afaan Fireenchii yookiin afaan Jarman beekuu qaba jechuudha. Kanaaf akka kun hin taane har'uma jabaannee afaan keenya kanatti hojjennee afaan teknooloojii haa goonu. Kanaaf irratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'uu qabna. Akkamitti afaan teknooloojii goonu? Jalqaba irratti ofii keenya qixa sirriin barreessuu danda'uu qabna. Qixa sirrii erga barreessinee booda qixa sirrii ulaagaa isaa seerluga isaa qubee isaa inni barreessinee booda pilaatfoormii garaagaraatti hiikuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf Google irratti hiikuu hin dandeenya. Kan akka YouTube irratti, Facebook irratti, chaanaalii garaagaraatti yookiin immoo pilaatfoormii garaagaraatti fakkeenyaaf amma YouTube irratti, Facebook irratti fi Telegram irratti hiikamee jira jedhama. Garuu qixa sirrii miti kan hiikame yoo argitan hiraattanii jechi qixa sirriin barreeffamee jiru jecha muraasa qixa sirriidhaan barreeffame. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni hundi hiikaa turan sunuyyuu hir'ina barreeffamaa qabu jechuudha. Kanaaf sirriitti yoo itti hiiknu namni hiiku nama tokko lama miti namni isa ilaallatu hundumtu isaayyuu hin hiika. Egaa immoo gaafa hiiku qixa sirriin barreessuu yoo hin danda'in hiikuun isa rakkisa jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een hiikuudhaaf yaalaa turanii eeyyee hiikaniira baay'eellee waan baay'ee hojjetaniira ammayyuu garuu nafa. Nama 3 nama 4 nama 5 hojjete afaan kana kan dubbatu nama miliyoona meeqa namni Oromoo ta'ee baratee bakka guddaa jiru meeqa garuu namoonni barreessuu hin danda'an rakkina qabu. Kanaaf barumsi immoo umrii hin daanga'u qaanii hin qabu iddoo feete hanga guddaa feete irra jiraadhu achi baadiyyaa fagoo sana jiraadhu afaan kee baradhu afaan keenya barannee guddisuu danda'uu qabna. Kanaaf egaa kanuma kanan dhimma shimee wajjin mari'adhee gara kana dhufetti maaliif asirraan illee namoonni kallattii kanaan chaanaalii kana jajjabeeffatan barachuu danda'uu qabna. Barannee irratti hojjechuu danda'uu qabna afaan keenya afaan guddaa afaan teknooloojii afaan boru hawaasni keenya teknooloojii kamirrattuu teknooloojii moobaayilaa ta'e teknooloojii kompiitaraa ta'e teknooloojiiwwan garaagaraa kan gara fuulduraatti dhufan illee ta'e qophoofnee afaan keenya guddisnee eeguu danda'uu qabna jechuudha hawaasni keenya akka fayyadamuuf. Kanaaf akka sanatti qophaa'uu qabna. Kana gochuuf har'a hojjechuu qabna. Egaa hordoftoonni chaanaalii shimee lammaffaa kana hubattanii yaada kana hubattanii akka nu duukaa buutan akka hiriyoota keessan affeertan barachuuf akka qophooftan abdiin qaba. Baay'een keessan akka hin baddan illee immoo abdiin qaba. Kanaaf maal baranna immoo isarraa baranna kan jedhu qubee irraa eegalleeti amma seerluga afaan hunda isaayyuu barannaa kutaa adda addaatti qoonnee gaggabaabsee isin barsiisaa akkasiin nuufinitti isin immoo na hordoftu jechuudha. Sana booda haaluma salphaadhaan qubee afaan Oromoo qixa sirriidhaan caccabuu tokko malee barreessuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma baay'een keessan beektan qubeen afaan Oromoo salphaatti as hin geenye lafee baay'eetti cabee lubbuu baay'eetti wareegamee abbootii keenya baay'eetu lubbuu isaaniitti dhabee salphumatti akkuma akka caccabsine barreessuu kanatti as ga'e miti. Dhaggeeffadhaame mee yaada kaleessa afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhame. Kanaaf inni suni hafeet reediyoo cabsuu isaa suni hafeet afaan miidiyaa garaagaraa ta'eet mirkanaa'e. Har'ayyuu immoo miidiyaa haasa'aa ta'e malee miidiyaa barreeffamaa hin taane har'a immoo miidiyaa barreeffamaatti gadi fiduu danda'uu qabna. Miidiyaa barreeffamaa irratti baay'ee hojjechuu danda'uu qabna. Weebsaayitii garaagaraa irratti qixa sirriidhaan akka inni hiikamu taasisuu danda'uu qabna. Kana gochuuf immoo hundumti keenya barachuu danda'uu qabna. Barachuuf immoo qubee afaan Oromoo barannee qixa sirriin barreessuuf immoo kutaa mana barnootaa seennee kutaa tokkoffaa eegallee baranna miti. Torbee muraasatti guyyaa muraasatti kallattii teknooloojiin sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamnee barachuu dandeenya. Fakkii yuutuubiin as keessas tokkodha. Garuu namni waa'ee yuutuubii yoo maqaadha immoo maaltu siin turu kana baay'ee keessanitti waa'ee qarshii argannaa. Namni yuutuubii kana raasa hundumti isaayyuu qarshumatti waan maraatu itti fakkaata. Amma sana sammuu keessan keessa haqaa. Maaliif namni yuutuubii irratti hojjete qofa qarshii argata miti. Yuutuubiin kan wanti qofa namoonni beektan jirtu. Egaa waa'ee sana akka feesaa kafalu san dhimma keenya miti dhimmi afaan keenyati.
Yeroo kamiyyuu yeroo barnoota afaan Oromoo kan dhaggeeffattanii waa'ee nama viidiyoo kana hojjete fayyadama isaa waa'ee inni fayyadamu dhiisaa sammuu keessaa qaatoo waa'ee afaan keessanii qofa yaadaa. Kanaaf nun yeroo baay'ee tokkummaa hin qabnu. Tokkummaa dhabne. Isheenuu keessaa olii xattee gaara bahuu barbaaddu miila ishii qabnee gad harkisnee gad deebisna malee harka qabnee wajjin ol bahuu hin barbaannu. Kootta harka wal qabanna. Harka osoo wal qabannee dhugaa dubbachuudhaaf afaan Oromoo kuni har'a Afrikaa irratti afaan teekinooloojii guddaa ta'a ture. Addunyaarra darbee biyyoonni biroo iyyuu fayyadamu ture. Garuu iyyuu immoo irratti hojjetamne waan ta'eef eessan beekama ree? Akkamitti beekama ree? Akkamitti afaan teekinooloojii ta'a ree? Kanaaf barumsa kana bifa haaraadhaan kan duraanii caalaa fooyyessee akkaataa isiniif galuun isin barsuudhaaf qophaa'eetan gara chaanaalii kanaatti dhufe. Kanaaf nu hordofaa nu wajjin taasisanii jechuun barbaada. Yaada keessan nuuf kennaa karaa koomentii jechuudha. Maal barachuu akka barbaadda? Hir'ina qubee qabdammoo? Hir'ina sagalee dheeraa laafaa gabaabaa hudhaa irra butaa qabdammoo? Seerluga rakkina seerlugaa qabdammoo? Yookiin immoo sirna tuqaa irratti rakkina qabdammoo? Eessa rakkinni keessan? Madda rakkina keessan adda baafachuuf yaalaa jalqaba. Sana booda karaa yaada koomentii nuuf kaa'a. Akkaatuma barbaachisummaa namoota chaanaalii kana jala jiraniin isin barsiifna jechuudha. Baay'een keessan qubee irraa eegaluu barbaadda yoo ta'e karaa teelegiraamii hin qabna. Teelegiraamii waamicha qubee jedhu barbaaddanii nutti makamuu dandeessu. Achirraan namoonni barreeffama hin dandeenye karaa sagalee achi nu kaa'uu dandeessu. Isa immoo akkamitti argattanii teelegiraamii waamicha qubee jedhu garjallaa viidiyoo kana diskiriipshinii jala isiniif kaa'a. Achirraan nutti dabaluu dandeessu. Waatsaap illee garee hin qabna. Barattoota baay'ee qabna waatsaap irra. Barattoota baay'ee qabna karaa teelegiraamii. Karaa fuula feesbuuk illee waamicha qubeettanii sarchi gootanii argachuu dandeessu. Kanaaf koottaa karaa teelegiraamii illee nutti makamaan wajjin baradhaa. Karaa waatsaap illee namoonni teelegiraamii fayyadaman karaa waatsaap illee koottaa. Asumarraan immoo yuutuubii kanarraan nu hordofaa waliin baranna isiniin jechuun barbaada. Yaada keessan nuuf kaa'a. Nu jajjabeessaa. Yoo viidiyoon keenya isin tole immoo yoo yaadni keenya isin tole immoo laayik godhaa, sabskiraayib godhaa, akkasuma immoo hiriyoota keessan sheer godhaa. Asumaan immoo kan irra darbuun barbaanne shimeemaan galatoom jechuun hin barbaada. Isaaf garee isaa waliin taanii chaanaalii kana waan nu fayyamaniif baay'ee galateeffachuun barbaada. Maaliif akka kanatti hojjenna afaan Oromoo barsiisna afaan keenya guddisna jennaan koottaa chaanaalii keenya isiniif banaa jedhanii akkatti nu fayyamanii asiin hordoftoonni karaa kanaa akka afaan Oromoo sirriin baratan isin nu gaafannaan isaan nu hayyamanii gara keenya dhufne. Kanaafuu akka sanatti isinis immoo akkuma nu simadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa chaanaalii kana immoo asumaan sabskiraayib godhaa, sheer godhaa, namootatti affeeraa isiniin jechuun barbaada. Yaada gaaffii yoo qabaattan akkatti hojjetamu qabu, maaltu hojjetamu qabu, maaltu akka ta'uu qabu immoo namoonni quuqama garaagaraa qabdan akkaatuma garaagaraatti yaada keessan karaa koomentii nuuf kaa'a isiniin jechuun barbaada. Egaa yaadni har'aaf qabu kanuma. Viidiyoo itti aanu irratti immoo maal akka barannu maal akka barachuun nurra jiru ani karaa yaada kootiin qabadhee isiniif dhiyaadha. Isin amma isaatti karaa koomentii yaada qabdan nuuf kaa'a isiniin jechuun barbaada. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagaatti yeroo gaarii qabaadha.